maashaallah jedha hundumti keessanuyyuu maashaallah osoo hin jedhin koomentii irra biran darbina sinin jedha arabiyaa majlisii hedduu bareedaa ta'e jechuudha aynuneemidha lachuu aynuneemii abbaa 40 jechuudha lafarraa ol dheerinni isaa abbaa 40ti hedduu bareedaa ta'e jechuudha nama lamaati lachuuyyuu goddanyoota jechuudha goddanyoota akka obboleeyyanii jechuudha hiriyyaa ta'e jechuudha jarri lachuuyyuu hiriyyaadha ijoollee hiriyyaa biyya tokko jiran jechuudha maashaallah haala kanaan xumuree fi jira jechuudha haala kanaan hojjetame xumuramee fi jira jechuudha maashaallah jedheeni jira isinillee maashaallah ittan malee biraan darbinaa sin jira assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu washama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota Zula Masho sinin jedha asumaani arabiyaa majlisii kana qabadhe sinin dhufeera sinin jedha warroonni meeshaan keessan isinii bahee gadi sinin dhiifama sinin jedha warri ammoo jidduun isin raabadallee kana durallee isinitti himee jira xiqqoo sababa waan xiqqoo na dhukkuboos saniif isinirraa barbaada jidduudhaan deebi'a haa ta'u malee garuu ajaja fudhadhee dhimma hojjetaa jira jechuudha baay'ee guyyaa yeroo gadhiisuu irratti walitti biizinatti ta'e malee warri meeshaa na biraa qabdan meeshaa keessan dhimma hojjetaa jira isiniin jedha akkana fakkaata warroonni jechuu barbaadan amma na argachuu hin dandeettan isiniin jedha gara keessaatiin dhuftanii warroonni nu jalaa maaf hin dubbanne warroonni jettan amma na argachuu hin dandeettanii yeroo duraatii fi naan mijanne naanta saakkaanii haasa'uun jechuudha amma ammoo na argachuu hin dandeettanii namni kamuu onlaayinii irratti sa'aatii barbaadan argachuu hin dandeettanii keessumaayyuu galgala jechuudha an argachuu dandeettanii guyyaa yoo jifisin jalaa baheelle yeroo baay'ee nu biratti yeroo nama mijatu galgala yookaan guyyaa hojiidha waan ta'eef gabaa keessa deemaa ammoo haasa'uun baay'ee nama hin mijatu arabamjisin aynuneemni sin argartan kun jechuudha maashaallah hedduu bareeda jechuudha lachuu ajaa'ibatti bareeda namoonni bajachuu barbaadan ajadhaa sinin jedha diizaayinii kana qofaan osoo hin taane diizaayinii isin barbaadanii fi isin jaalattanillee yoo ajajatan isiniif hojjetama jechuudha obboleeyyan teenya lamaan kararii kanneen lamaaniin ajajatte jechuudha kararii garagaraa ajajatte garuu aynunee midhalachuuyyuu akkuma isin argartan kana isinitti mul'isaa jira malee hundi isaa hin baane jechuudha ka tokko barruu kanaa jechuudha haati barruu kanaa arabiyaa majlisiin isii meetirii 10 jechuudha haati arabiyaa majlisii barruu kanaa meetiriin isii arabiyaa majlisiin isii meetira 10 jechuudha an hammoo hanga isinitti mul'isu gadi baase malee guutuu isaa hin baasne jechuudha akkasuma ammoo bifa maashaallah baay'ee bareeda jechuudha akkuma argartan kana arabiyaa majlisiin isii hedduu bareedaadha jechuudha kalachiituu hin bareeda keessumaayyuu barruu kana hedduu jaaladhe jechuudha karariin isaa kararii baay'ee nasaabe ta'e baay'ee jaaladhe jechuudha isinillee jaalattan ajajadhaa sinin jedha akkuma isin argartan kana karariin isaa baay'ee ija namaa harkisa jechuudha maashaallah baay'ee bareeda lachuu hin bareeda keessattuu ka gurguraacha of keessa qabu kana baay'ee jaaladhe isa daalacha kana haati ka daalacha kana meetira 8 jechuudha haati barruu sanii meetira 10 haati kana meetira 8 jechuudha isin yoo barbaadanii diizaayinii barbaadanii fi kararii barbaadanii jechuu dandeettan sinin jedha asirraa ammoo wanti nu isinitti mul'ifnu fi tokkoffaa warri meeshaa asirratti argee akka qalbiin isaanii gammaduuf jechuudha namni tokko wanta guddaa kana miti uffata wayituu yooma ofiyyuu maraxatee bitatee hanga mana gahee uffatuuf qalbiin isaa gogga'a jechuudha akkasuma immoo meeshaan kun meeshaa gurguddaadha warra meeshaa hojjechiifate saniif qalbiin isaanii arguudhaaf baay'ee gogga'anii sababa saniif gadhiifna jechuudha isa lammaffaa ammoo namni biraa jechuudha fakkaatan akka nama sanii akka irraa argee ajajatuuf jechuudha argitanii fedhiin namaa garaagaraa yookaan namni ofirraa uumuun baay'ee ulfaata waan ta'eef kama namni hojjechiifate kanneen keessa laalanii diizaayinii kanneen keessa tokko filatan malee akkanaan nama hin galu jechuudha yookaan carqii argaa hin jiranii carqii osoo arganii carqii irraa filatama jechuudha amma ammoo akkanatti irraa laallatanii jechuudha fakkaataan akka nama sanii namni biraa irraa laallatee akka ajajatuuf jechuudha kan nu gadhiisnu jechuudha akkana fakkaata maashaallah hundumti keessanuyyuu laayikii osoo hin godhin bira hin darbina sin jedha laayikii yoo gootan anaaf bareedaadha naan lallama viidiyoon kee kun baay'ee lallamu jechuudha akka nama kaawwanii viidiyoon kee lallamu garuu wanti an gadhiisu waanuma gaarii fi waan bareeda waanuma qubna garii qabu gadhiisa haasaa akkas wanta jiruu fi hin jirre lafaa fuudhee hin haasa'u akkuma isin argitan kana waanuma jiru haga dubbadhu san waanuma jiru dubbadhee gadhiisa jechuudha garuuyyuu maaliif akka ta'e hin beekani namni tokko fakkeessuu kanallee hin jaalatanatti fakkaata sababa saniifillee laallamuu dhabuu danda'a viidiyoon kee kun walumaa galatti baay'ee laallama hin jiru biyaansi namni laal hundusu laayikii godhee viidiyoon kee faffaca'ee nama hunda bira ga'a jechuudha
namoonni adada laaltanii laayikii gootanii illee hin jirtanii namoota saniin osoo hin taane namuma zimmi jettanii seentanii laaltan saniini laayikii godhaa isiniin jedha sababni isaa laayikiin nama hunda bira akka faca'ee viidiyoon kee laalamuuf na gargaara waan ta'eef qalbiin kee yoo gammadde isinillee isinitti tola jedhee yaada jechuudha sababa saniif namni hunduu laayikii godhaa isiniin jedha akkuma isin wanti gaariin isin yoo angadhisu isin bira yoo ga'u isiniif kayri qabu sani anallee laayikii gootan nama hunda bira hoo faca'ee na fayyada jechuudha akkasitti laayikii godhaa isiniin jedha laayikiin ana na fayyada waan ta'eef baay'ee yoo isin cinqee dhiifama guddaa isiniin jedha asaa yoo isin dheeressee jiraadheef arabamsiisi keen gara arabamsiisoo deebiin arabamsiisin akkana fakkaata aynuneemiin abbaa soddomallee hin hojjetama abbaan digdamallee hin hojjetama jechuudha namoonni barbaadan akkaataa barbaadaniin hojjetama jechuudha tanaan dura haga ajajatan arabamsiisin kun xiqqoo turee jira jechuudha kana yoo isin jedhu yeroo dheeraa ture osoo hin taane haga ajajame ji'a tokkoo fi bulii 15 akkas hin ta'a jechuudha naannoo ji'a lamaati isiidha ittiin bahee jechuudha jara lamaanii mitiriin takkattiin birrii 16,000 jechuudha namoonni jechuu barbaadan ajajadhaas ni jira arabamsiisin kenna har'aa akkana fakkaata akka jaalattan shakkii tokkollee hin qabne jechuudha akkasinitti tolu shakkii tokkollee hin qabnu maaliif jennaani arabamsiisi baay'ee bareedudha maashaallah hedduu bareeda waan ta'eef asirratti arabamsiisi lachuuyyuu jechuudha maal qaba beektiraasii qaba jechuudha makaddaa isaa kana gubbaa beektiraasii galtu qaba jechuudha akkana qofatti miti beektiraasii jira teebilii qaba jechuudha akkana fakkaata warroonni arabamsiisi ajajatan jechuudha mitira 8 gadi yoo ta'e teebilii ofirra hojjechiifatanii achi ol 10 12 11 akkasoo ta'e ammoo waliin isinii baha haga sagaliitu waliin isinii baha jechuudha teebiliin jechuun waliin isinii baha akkana fakkaata maashaallah isiniin jedhee jira warroonni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha akkasuma maggaarajaallee yoo barbaadan maashii arabiyaan majlisii jechuudha namoonni barbaadan yoo itti dabalatan isinii wajjin baasna jechuudha manni isinirraa ka eeggamu namni tokko tokko qomaanillee hin hima qomaanii miti mana mattaradhaa mana keessan irraa nutti himaa isiniin jedha akkana fakkaata viidiyoon kiyarra akka jaalattan takkallee shakkii isinirraa hin qabu asuma laayik sabiskiraayib godhaa isin jedha isin jaaladhaa umrii dheertuu nagaan horaa bulaa